Yeroo walqunnamtii saalaa dubartootaaf dhiirri yookaan ammoo abbaa warraatiif haati warraa wajjin raawwatanitti dubartiin yookaan ammoo haati warraa sun abbaa warraa ofiitiif maal gochuu qabdi? Waldhabdee yaadaa hiikaan jireenya itti fufuun jiraatus waldhabdee yaadaa yookaan ammoo waldhabdee ta'e tokko hiikanii jireenya itti fufuu jiraatus garuu karaa walqunnamtii saalaa kanaan waldhabdeen uumamu yeroo baay'ee rakkisaadha. Dhiirrii fi dubartiin qaamaan gargar ta'anii akkuma uumaman gochaalee yookaan ammoo wantoonni isaan raawwatan mallattooleen dhiiraaf shamarri yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan garaagarummaa qabu jechuudha. Garuu garaagarummaan kun salphaa fakkaatus dhiiraaf dubara gidduutti yeroo walqunnamtii saalaa gargar imaluu barbaadu kun garaagarummaa kun salphaa fakkaatus garuu miidhaa guddaa qaba jechuudha. Ashama nageenya keessanis hin irraanfanne. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanala Amintuu. Nageenya Rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti isin irraa haa jiraatu jecha har'a qophii baay'ee bareedduu takkan qabadhee isin dhufeera jechuudha. Innis akkuma mata duree irra isin tuqee yeroo walqunnamtii saalaa dubartiin yookaan ammoo dubartii takkarraa maaltu eegama maal gochuu qabdi isa jedhu qabadhee isin dhufe jechuudha. Osoo gara barnoota keenyaatti hin dabrin dura warroonni dhiyeenya kana gara chaanala kanaatti makamtan baga nagayaan gara chaanala kanaatti dhuftan jecha warroonni chaanala keenyaaf subscribe godhinis ammas subscribe gochuudhaan maatii nu ta'uu dandeessu jecha warroonni maatii koo turtanis baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja ammas like share comment akkasuma gaafii keessan gama keessootiinis ta'e gama kamiinuu nagaafachuu itti fufaa jedha amma kallattiimaan gara barnoota kiyyaatti isin dabarsa jechuudha. Yeroo walqunnamtii saalaa dubartii takkarraa maaltu eegama isa jedhu qabxii 4 yookaan 5 takka qabadhee isin dhufeera. Yoo nafaana turtan akka irraa barattan abdiin qabachuudha. Akka jalqabaatitti wanti isin gochuu qabdu yeroo walqunnamtii saalaa abbaa warraa ofiisa wajjin gootu jechuudha. Abbaa warraa ofiisan suuta imalchiisuu qabdi. Suuta imalchiisuu qabdi jechuudha. Kana jechuun yogguu dhiirri waan dafee fiiguuf yookaan ammoo yeroo walqunnamtii saalaa sanitti dhiirri waan jarjaruuf jechuudha. Dubartiin immoo tasgabbeessuu qabdi tasgabbeessaa deemuu qabdi jechuudha. Uffata kee ammoo yogguu san yeroo walqunnamtii saalaa gochuu barbaaddan san dubartoonni kan gochuu qabdu uffata isii ofirraa baaftee jala ciisuu hin qabdu jechuudha. Maaliifi faayidaan inni uffata sirraa baasuun inni qabu tokko fedhiin kan keessuun inni duubatti hafe akkuma jalqaba uffata guutuudhaan bira ciifte yookaan ammoo uffata algaa irraatiin bira ciifte suuta inni sirraa baasuu qaba malee akkuma badhimatti uffata guutuu ofirraa jala haga gubbaatti ofirraa fittee jala seente jechuun kana jechuun kallattimaan inni akka gara walqunnamtii saalaatitti ce'uu fi fedhiin kan keetis akka duubatti hafuuf boodarra waldhabdeen jidduu sanitti uumamuu danda'a waan ta'eef uffata kan kee ofirraa baasuu hin qabdu jechuudha. Yeroo inni jarjarutti tasgabbeessuudha qabdu jechuudha. Atis ammoo uffata isaa irraa baasuun gaariidha jechuudha. Yogguu sanitti akkuma kan kee mulqattee dhaquu dhabdu sanitti kan keetiin dhaqxu sanitti yogguu inni suuta kan keessirraa baasu atis hanga inni ofirraa qabu ta'ee uffata inni ofirraa qabu irraa baasuun baay'ee waa murteessaa fi fedhiin kan keetis ol ka'ee kan isaa duraanuu qophaa'aa waan ta'eef kan keetis akka gara isaatti dhiyaatuu qabu jechuudha. Akka mata duree jalqabaatitti wanti nuti nu ilaallu jarjarsuu san irraa suuta imalchiisuu qabdaa jechuudha. Akka qabxii lammaffaatitti wanti nuti ilaallu karaa feetuun itti argisiisu jechuudha. Kuni waan qaanii qabu miti barnoota jechuudha. Warri akka barnootaa itti na hubattan hedduun keessan baay'een isin galateeffadha. Warroonni afaan keessan yeroo takka waan hin taane barreessitanis rakkoo hin qabu jechuudha. Garuma bichitti fudhatetti ta'aaf jechuudha. Inni qabxii lammaffaan immoo karaa feetuun itti agarsiisuu qabda jechuudha. Yookaan immoo daandii itti agarsiisi jechuudha. Dhiirri yeroo baay'ee waan ati feetu hubachuu waan dadhabuuf yookaan ammoo sammuu kee keessaa dubbisuu waan dadhabuuf jechuudha. Rakkooleen dhiirota baay'ee waan dubartiin takka feetu ija isii yookaan ammoo namni tokko ijarraa nama dubbisuu ni danda'a yookaan ammoo yeroo walii fedhii walqunnamtii saalaa walii qaban sanitti ijarraa laaleetini osoo ati ittiin dubbatinuu sirraa hubachuu danda'a jechuudha. Gariin immoo kana sirraa hubachuu dadhabuuf karaa itti agarsiisuu qabda jechuudha. Sababa inni sirraa hubachuu hin dandeenyeef karaa kam walqunnamtii saalaa gara kamii yookaan ammoo gosa akkamii akka barbaaddu itti agarsiisuun homaa rakkina qabu jaarsa kee waan ta'eef jechuudha.
inni akkuma kaleetti irra deebi'uu waan barbaaduuf yookaan ammoo akkuma duraan si wajjin raawwate sanitti irra deebi'uu waan barbaaduuf ati haala isaa hubachiisaa deemuu qabda jechuudha. Haala kamiin akka gaarii ta'e hubachiisaa deemuun baay'ee walqunnamtii keessan san fi jireenya keessan bareechisaa deemaa jechuudha. Yeroo iddoo sitti tolu inni ga'e ammoo yeroo walqunnamtii saalaa san raawwattanitti yeroo haala sii mijatuun yookaan ammoo akkaataa sitti toleen inni bakka san ga'e sagalee kan kee dhageessisuun akkasuma sagalee kan kee dhageessisuun akka itti fufuu jajjabeessuudha qabda jechuudha. Sagalee kan kee yeroo inni si wajjin akkas raawwatu san jechuudha. Itti toluu kan kee wanta ittiin ibsitu keessaa tokko sagalee kee dhageessisuu erga ta'e irraa sagalee san dhageessisuun yogguu sanitti jechuudha. Yeroo hunda osoo hin taane yeroo itti tolee sanitti dhageessisuudhaan jechuudha. Amma dubartoonni yeroo dhukkubus ni bo'u jechuudha. Garuu yeroo kan adda ta'uu danda'uudha qaba jechuudha. Kana hin beektan garuu osoo hin beekne raawwata jechuudha namoonni. Garuu wanti kun kana jedhee hin beeku garuu nima raawwata jechuudha. Egaa akka qabxii sadaffaatitti wanti nu ilaallu jechuudha. Wanti dubartiin takka yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan gochuu qabdu eeyyamamaa ta'uu qabdi jechuudha. Hayyamamtuu ta'uudha qabdi jechuudha. Yeroo hunda qunnamtii fedha dhiirri jechuudha. Dhiirri yeroo hunda qunnamtii ni fedha torbee irraa torbeetti jechuudha. Yookaan ammoo yeroo kamiinuu dhiirri walqunnamtii saalaa numa fedha jechuudha. Ati ammoo fedhiin kan kee dafee dhufuu dhiisuu waan danda'uuf dhiirri garuu yeroo argame kamiyyuu raawwachuu barbaada jechuudha. Yeroo argame kamiyyuu haala jireenya isaatii wajjin haala qaamni isaa gammachuu qabu wajjin yeroo kamiyyuu raawwachuudha barbaada jechuudha. Ati fedhuu baattus isaa jettee akka jechuun isaa jetteetiin akka barbaaddutti yookaan ammoo akka kajeelteetti himuu qabda jechuudha. Isumaaf jettee jechuudha. Yoo ofiillee hin barbaanne fedhiin kan keessuun dafee yoo dhufne ta'e isumaaf jettee atis barbaaduudha qabda jechuudha. Kana gochuun kee jaalalli isaaf qabdu agarsiisa malee waan jibbaa yookaan ammoo miidhaan sirra ga'u takka hin jiru jechuudha. Innis akka si jaallatu ni taasista jechuudha. Waan akkanaa kana gochuun fedhii isaa guutuufiin miidhama keessanuu ofi cabsitee osoo fedhiin qabaanne isa wajjin raawwatuun akka inni si jaallatu taasisuu malee miidhaan inni sirraan ga'u tokkolleen hin jiru jechuudha. Akka qabxiitti aanu yookaan ammoo afuraffaatitti wanti itti ilaallu haasawa hin barbaachisu jechuudha. Yeroo sanitti yeroo walqunnamtii saalaa san haasawa wanta san irraa biiz nama godhu jechuudha. Yookaan haasawa gara biraa nama oofu haasawa aariste haasawa badaa walumaa galatti haasawni miira yeroo san walqunnamtii saalaa saniin alatti bahee yookaan ammoo wanta biraatti keessa ta'e hin barbaachisu jechuudha. Haasawa irraa of qusachuun gaariidha. Yeroo raawwatamu san haalli isaa sitti toluu dhiisuu danda'a jechuudha. Yeroo san haalli isa wajjin raawwattuun sun sitti toluu dhiisuu danda'a. Ta'us garuu yeroo sanitti natti hin tolle akkana godhi akkas godhi jettee itti dubbachuu hin qabdu jechuudha. Yeroo sanitti keessi isaa waan dhiphatu jechuudha. Yeroo sanitti akkana godhi akkas godhi gochuu osoo hin taane yeroo biraatitti jechuudha. Yeroo biraa erga yeroo san raawwattanii kaatanii yoo itti dubbatte wanti sun akkana yoo jette asirrittiin galaaf jechuudha isa. Osoo hin raawwatanne yookaan ammoo erga raawwatanii booda guyyaa biraa haasofsiistee malee siree gubbatti natti hin taane jetteeni mooraalii isaa yookaan ammoo keessoo isaa tuquu hin qabdu jechuudha. Gonkumayyuu waan akkasii irraa of eeggachuudha. Garuu dhiisuu gonkumayyuu dhiisi jechuu osoo hin taane yeroo walitti himuu fi wal hubachiisuun gaariidha jechuudha. Kanaafuu yeroo inni siree bira jiru yookaan ammoo yeroo sanitti akkas godhe akkana godhe akkas godhe qofa osoo hin taane jechuun wanti sun siin taane yoo ta'e jechuudha. Siin taane yoo ta'e yeroo biraatiif isa qopheessuun isa jignoomsuun dhiira dadhabaa tokkoyyuu dhiirri kamiinuu uumamaan jechuudha. Hanga dubartiin takka itti of hin kenninitti dhiirri kamiyyuu jechuudha. Dhiira kan jedhame dhiirri kamiinuu dadhabbina uumamaa kan dhokataa ta'e of keessaa qaba jechuudha. Dadhabbina uumamaa kan dhokataa ta'e hanga dubartiin takka fuula ofiitti kennattutti kan dadhabbiin isaa sun kan keessatti dhokatee jiru jechuudha. Kanaafuu ati yeroo sanitti ciminni kan keessun eenyummaa kan kee kan ibsuudha waan ta'eef ati immoo yeroo sanitti ati akkana godhe sochuun taane yeroo biraati yookaan ammoo dursitee gorsa isa barbaachisuu fi wanta isa inni qophaa'u itti qabu qopheessuudha qabdaa jechuudha. Kuni wanta ati raawwachuu qabdu jechuudha. Egaa akka qabxii xumuraatitti yookaan ammoo qabxii shanaffaatitti wanti nu irraa ilaallu ofirraa jechuudha. Yeroo sanitti yeroo walqunnamtii saalaa isa ofirraa dhiibuu yookaan ofirraa fageessuu dhiisuu jechuudha. Dhiibuu irraa of qusachuun inni kajeelee ati garuu kan hin barbaanne yoo ta'e hin ta'u jettee diduu akka sirra hin fagaatu godhuu hin qabdu jechuudha. Akka inni sirraa fagaatu hin ta'u jettee ofirraa dhiibuu hin qabdu jechuudha gonkumayyuu. Kan diduun kee waanuma
hundaanuu akka isa jibbiteetti lakkaa'ee si dhiyeessuu danda'a jechuudha. Inni ati diduun kan kee kun inni faallaa si fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu ati inni gara biraatti si fudhatee maal taatee maal sammuun isaa kun waa hedduu herreguu danda'a jechuudha. Kanaafuu ati yeroo kamiinuu yeroo inni si dubbisetti diduudhaa hin qabdu jechuudha. Egaa kanaaf yeroo inni fedhu kamiyyuu itti maxxanuun gaarii ta'a. Wajji haasa'uun, wajji kolfuun, wajji taphachuun miira isaa akka kaasuu keessatti waan gahee olaanaa qabudha jechuudha. Walumaa galatti fedhiin dhiiraa fi dubaraa yeroo wal quunnamtii saalaa garaagarummaa qabaachuun isaa kan waan beekamaadha jechuudha. Garaagarummaa qabaachuun isaa waan beekamaa fi wal nama hin gaafachiifne jechuudha. Kanaafuu fedhii walii giddu galeeffachuudhaan inni miira ofiirraa kan isheetiif iddoo qabaachuun isheenis akkasuma miira iseetiin iddoo laachuudhaan wal gammachiisaa raawwachuun murteessaadha jechuudha. Kanaafuu tartiibaalee isaa yookaan ammoo maalummaa isaa beekuudhaan namoonni keenya akka ammoo osoo hin taane akka duraan irraa yoo hogguu fudhannutti waliin hubachiisan jechuudha. Dubartiinis dhiira hubachiisan. Yoo inni laafaa ta'es baatee ollatti himti. Yoo inni jabaa ta'es akkasuma dubbatti. Yoo inni kanatti kunniin hin barbaachisu jechuudha. Wal hubachiisanii keessoo fi waan jiru ufuma qofaa walitti himaniitiin wal sirreessisuu fi wal amansiisuun qilleensi isaan jidduu akka hin seenne taasisuun rakkoo isaan jidduu jiru ufuma cuunfataniitiin rakkoo isaanii fixachuu keessatti gahee guddaan isaanummaan kan taphatan malee nama biraa keessa galchuun jireenya isaanii kan boruutiif baay'ee fokkisaadha jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanala Amintuu barnoonni kiyya kanarraa akka baay'ee isinitti tolee fi irraa barattanis abdiin qaba jechuudha. Yeroo biraa ammoo warri dhiiraa ammoo yeroo wal quunnamtii saalaa sanitti wanti dhiirri gochuu qabu mata duree jettuu qabadhee isiniif dhufa jechuudha. Waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa fayyaa ta'a isiniin jedha. Nagayetti.